عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو جالتهم أبولوتكو إلمان رمو سبق علي سبب الله سبب قد نجي ربي قد بكا إسن جرتنوتي كان غارة كيس جرتن غارة كيس تسن التلو كان مانا كيس جرتن كان كوكولاتا كيس جرتن كان تيارة كيس جرتن هندوما بوابي كان هندوما إسا قولا ببكا إسن جرتنوتي إسن برنا فقو إسن برنا فجراتو نجي ربي اللي إسن الراجراتو جيتشا على ماني qabaddeedu arra wannan qabadde dhufe oduu durii ta'ee yoo nama qalbiin gallallaalee fi barnoota guddaa of keessaa qaba. Viidiyoo kana yoo ilaaltee xumurta ta'e yoo sitti tole laayik godhi, koomantii godhi, sheer godhi. Akkasumallee warri yuutuuba kanatti amma haaraa argitan inni iyyuu ofii isaatii iyyuu haaraa. Inni ofii isaatii iyyuu haaraadha. Warroonni haaraa argitan sabskiraayib godhaadha. Maaliif walii wal taane wal taane wal jaalle waliin wal taane wal taane. Hayyi hatta ugama oduu kootiitti hin darba. Oduun kan koo maal fakkaata? Warshaa guddaa tokkotu ture. Warshaan guddaan kun hojjettoota baay'ee mindeessee qaacaree hojjechiisa ture. Osuma akkasitti hojjetanii gaaf tokko mudannoon addaa tokko hojjettoota warshaa sanaa mudate. Mudannoon sunis hojjettoonni warshaa sanaa osoo hojjettuun tokko kutaa firiijii yookaan kutaa qabbaneessituu keessa jirtu hojjettuu sanatti mana cufanii deeman. Kana booda maal ta'an mudatu tilmaama. Wayitii kana ulaa harkistee balbala ulaa rukuttee namni isii dhagahu hin jiru. Ammallee dabalataanii ulaa sana keessaan banuun waan yaadan hin danda'amu. Isa booda hojjettuun kun murteen ishee murteeffattee waan lama ture. Yookaan haga raajiin takka uumame, haga muujizaan takka uumame kutaan firiizaraa sun yookaan kutaan qabbaneessituu sun irraa banamtu yookaan haga qabbaneessituun sun isii diilalleessitee isii ajjeessitu eeguudha turte. Murteeffatte jechuudha. Yeroo kana murteeffattu yeroo muraasa booda hojjetaan warshaa sanaa waardiyyaan hojjettoonni galan hundinuu bobba'anii galan. Hojjettoonni warshaa sanaa hundi isaaniitu dhiisanii galanii hojjetaan warshaa sun waardiyyaan warshaa sun yeroo muraasa booda dhufee firiizara sana banee ishee achi keessaa baase. Iccitiin waardiyyaan dhufee ishee firiizara sana keessaa yookaan qabbaneessituu sana keessaa ishee baasuu maali? Mee tilmaama. Walumaan haa tilmaamnu yeroo muraasa. Hayyee sakandii shaniif tilmaamni keessan maali? Maali mee tilmaamni keessan? Koomantii jalatti barreessaa. Osoo deebii garma duubaa daddanii hin argatin tilmaama keessan koomantii jala barreessaa. Hayyee iccitiin waardiyyaan deemee mashiyoo kana baasuudha. Hojjettuun kun yerooniif ganama seentu yerooniif galgala baatu hojjettoota warshaa sanaa hunda keessaa namticha waardiyyaa warshaa sanii kan nagaa gaafattu kan nagaa gaafattee bira dabartee ol seentu kan nagaa gaafattee bira dabartee ala gabbaatu hojjettuu san qofaa ture. Gaafa sana hojjettuun warshaa sanaa waardiyyaan warshaa sanaadha nama nagaa isa gaafatu ni dhabe. Hojjettoota guyyaa sanii hunda keessaa duratti ishee yeroo ganama seentu yeroo galgala baatu nagaa isa gaafatti jechuudha. Har'aoo maal isheetiif ishee yaadate har'a nagaan gaafatamne hojjetaan warshaa sun as keessatti walumaa galatti namtichi kun maal yaadate nagaan gaafanne har'a dhuftee ganama nagaa na gaafattee seente nagaa na gaafattee hin baane isa jedhu akka isheen hin baane warshaa sana keessa akkasiin hafte rakkoon ta'e akka jiru warshaa sana keessa rakkoon ta'e akka jiru hubateetu ol seenee firiizara banee firiijii sana banee hojjettuu sana baasee jechuudha. Mee as keessatti aniifatti dhaabbannee ilaalu. Afaan gaariin afaa gaarii caalaa jedha Oromoo yeroo ammaa. Dhugaadha afaan gaariin afaa gaarii caala.
namni tokko tolli ati oolteef namni sun dhabaallee haa ta'u afaan gaarii yookaan bakka rakkinaatti si furuu danda'a. Namni hiyyoomee fi nama gargaaruun nama hin daangessu. Yeroo nuti irra caalaa isaadha yeroo nuti arginu maali? Yeroo dureessi yookaan tujjaarri hiyyeessa gargaaru malee yeroo hiyyeessi tujjaara gargaaru argeen beeknu. Garuu miti dubbiin faallaa. Hiyyeessillee bakka itti si gargaaruu qaba. Bakka itti si fayyaduu qaba. Kanaan viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Warroonni isinitti tole laayik godhaadha. Walaa jabeessinu ilmaan Oromoo. Maaliifi namni tokko isa tokkorra waa beeka tokko isa tokkorra waa beeka. Waroo waa daawwannu waan hedduudha argina. Kanaaf wala jabeessinu ilmaan Oromoo. Kabajaa hedduun isinii qaba. Galatooma waan na caqqabtaniif hedduun ulfaadha. Isiniin jaalladha. Baay baay.